Akkam jirtanii wayyaadha nageenya kiyya bararee qilleensarraan isin dhaqqabu. Komentii keessan baay'ee irratti sagalee jettanii hanga dadhee hadhaa guddisee dubbadha jechuudha. Hopefully sagaleen hadhaa bareeda jedhee abdiin qaba. Isinillee akkasuma taamsaaf naa kenna. Sagalee ilaalee jedha. Qabxii afurii haga sadii afurii tokkorraa dubbadhee jedha. Komentii ilaalamee komentii argaa hin jiru. Okay. Laazaa galatoomii komentii jalqabaa kan argee jiru kan keeti. Sagaleen kiyya akka gaarii dhaga'amaa miti. Waa sadii afurirraan dubbadha. Waa'ee obviously orthodoxii qaama deemaa jiru kanarraa nan dubbadha. Waa'ee UN the most important thing nan dubbadha. Sponsor irraallee gariin keessan deebitanii confusion jiru irraallee xiqqoo waan bareedhaan dubbadhee jedha. Kun ammoo xalayaa kalee maxxansinee tokko maaltu deemaa jira kan jedhu irraallee dubbadhee jedha. Kana keessatti yoo yaadni biraan natti dhufee jedhe ammoo isinitti da'a jechuudha. Sabboonticha galatoomii ni dhagahamaa jettee jirta. Anaa dhufuu hedduu galatoomaa isiniin jedha. Atiin kanumarratti dhaabeetiin sagaleen kiyyaa ni dhagahama fakkaataa akkuma gaarii. Okay. Ayyee. Mee jalqaba irratti ka ortodoksii kana qala isaan jalqaba jedhee yaadee isa mee dhuma irratti jedha. Jalqaba irratti waa'ee UN'tiin haa jalqabee jedhamu. Ji'a dhuftu kana keessa briefingii UN ni qabdi. Ji'a dabre keessa Diseembarii keessa mootummaan Itoophiyaa akka maandeetiin jara haqamuu fi mootummaa Ameerikaa mootummaa Yurooppii adda addaa akka gaafataa jiru quba qabdani. Naaf obsa nagaaf akka araaraaf illee dubbataa jiru quba qabdanii sootti deebi'een dubbadhee jira. Garuu hoo manni keenya justice no matter what justice barbaade jedhee namanii jira. Biyyattiin sun akka Oromoottis akka Itoophiyaattis ce'uu fi there gotta be justice. Tokkoof justicein ta'ee kanaaf ta'uu hin danda'a jedhee waan hin amanuu fi kanaaf gadi qabee dubbadhaa jechuudha. So anyway mootummaan Itoophiyaa akka investigationni kunii nagaa karaa Victoria irratti ta'e ka South Africa ta'e jara hin ammeessa jedheetiin dhiibbaa guddaa dhiibbaa hamma hin jenne irra godhaa jira jechuudha. Marattuu kaasanii isin jechuu barbaadee fi hopefully yeroo gabaabaa kana keessatti afaan Oromoo itti dha'ama. Garuu daataa submit godhaa hin jirtan. Websaayitii keenya irrallee ni jira. Websaayitii UN irrallee ni jira. Keessattuu ammoo dhaabbileen warri dhaabbatee mirga namaa kan biyya keessattis biyya alaattis dalagaa jirtanii afooshaa waldaan community waldaan mana amantaa kunniin martinuu daataa kan submit godhaa isin jennee isin kadhannee jenna. It is absolutely barbaachisaadha. Waa hedduuf barbaachisaadha. Rakkoon uummata Oromoo gahaa ture gahaa jiru. At least seenaadhaaf illee ta'u barraa'uu qabu dirqama waan ta'eef kana godhaa isin afaan Oromoo already namni afaan Oromoo keessatti kunni jira afaan Oromootiin illee akka isin galchitaniif illee haalli mijahaa jira. Birookiraasii adda addaatti tursiisee jedhee isinitti mee jira natti fakkaate waggaa dabra jalqabeetiin itti adamuuf akka yaalamu mee sun gaafa gabbee jedhee dubbadha ammaa fedha deebi'ee ka dubbachuu barbaadee jedhee information keessan telefoona keessan information haga dandeettan match detailii wajjin galchaa isiniin jedha because ammallee kara deddeebi'ee isin dubbadhuuf warra kan wajjin akka dalagnu mootummoota akka Ameerikaa mootummoota adda addaa wajjin akka dalagnu ni beektanii so information gahaan jiru waan jedhee waan dhaqqabee fi torbaanuma kana wal geenne kanarratti mee gadi ba'ee isin dubbadhaa jechuufi aynoo gurri keessanii waa'ee ortodoksii waa'ee xalayaa kalee kana gaaratti baasnee kanneen fakka gurri keessan xiqqoo isin o'u jedhee nan shakkee jedha garuu kun ammoo baay'ee barbaachisaadha. Waa marayyuu gochuu dandeenya si galee kanallee haqallee gaafataa nagaaf illee bo'uu dandeenya waan ta'eef kan akka gootan irra deddeebi'ee isin gaafadha. Akka mootummaan Itoophiyaa gochaa dhiibbaa godhaa jirutti hin beekamu. Garuu ammaaf haaluma gaariirra jira wanna kan submit godhaa jedhee isin hedduu isin bobboo'ee kadhadhaa jechuudha. Lammata irratti waa'ee kanumarratti ittiin quubsaa dubbadhee natti fakkaata. Maaloo waa'ee UN namni namarraa isinirraa hidhamee namni namarraa isinirraa du'ee namni seeratti dhufu sodaata warri kunis very secure daataan jira himaa jenna. Mootummaan Itoophiyaa illee naga barbaadaa waan jiruuf amma akka durii sanitti isinitti gama jennee abdiin qabnu
gamuullee hin danda'amu irratti yoo ta'u gamuu baatee jennee waamicha goonaa fi eegaa araaraaf qophaa'aa jiraanne taate karaa araaraa, karaa nagaa, karaa tasgabbiitti ilaaluu qabu mootummaan illee waan jedhuufi. Lammata irratti waa'ee ispoonsaraa irratti, waa'ee ispoonsara Ameerikaa kana irratti actually kan State Departmentiin baase wanni san gaaf duraalee dubbadhee jira. Baay'ee waan irraa itti da'uun qabu keessaan gaggaafatamaa jiru. Mee irra deebi'ii nu ibsii namoonni hedduu abdii godhee eegaa jira ispoonsara nu gootanii akkana ka jedhu dubbataa jirtan. Wanuma gaaf duraa irra deebi'ee dubbadhee mallee irra deebi'ee dubbadhee jira bakka kana irratti dhiifama naa godha. Ispoonsara maybe linkii asirratti kaahee jira yoo haasaa kana fixee jedhee ispoonsarri haga nama 10,000tiif jedha. Mee tilmaamame yes sub-Saharan irraa fidaa jira. Achirratti yoo gad deebisanii dubbistan namoonni gariin illee maqaa keessanii illee iimeelii illee galchitanii jirtanii in fact raawundiin jalqabaa maarchii apriilii irra ji'a dhuftu kanarraa yookiin ji'attaan irraa jalqabeetiin fiduu jalqabanii jechuudha. So ka ispoonsaraa kanarratti maal isinitti fakkaate nama 10,000 fi saffisaanii warra keezii jira already dhumatee UN fixxee Ameerikatti kennitee Ameerikaan fiduu fi toora qabatee karaarra taa'u ka NGO'n duri resettlementii nama godhu agartee nama fide kuni haala adda addaatiin hidhamee kara Yukireenitti fookasiin jira because akkas ta'ee jira NGO'n baay'een kara Yukireenitti fookas godhanii jiranii haala adda addaatiin hidhame kanneen saffisaanii fiduu waan barbaaduuf warra kanniiniif carraa banisa. So nama 3 taatee nama 5 taatee gurmooftee mallaqa xiqqoo keettee galmaahuu dandeetta. Saniiniyyuu carraan si gahaa is very xiqqaadha akka malee xiqqaadha. Ka beekuu qabdan miidiyaan 300 fi wayi keessaa nama 10,000f kaayamamu. San keessa guruuppiidhaan walitti fiddee qarqaarsa adda addaa. So it is much complicated. Wanna kanarra deddeebi'ee waan dubbadhuufi waa hedduufi inni tokko akka isin kijibaanii akka hin nyaatamneef dubbiin fakkaannee yeroo baay'ee nama hiyyeessatu wanna kana rakkoo akkanaa keessatti tiraafiik ta'eetti rakkoon irra gaa waan ta'eef isinii deddeebi'ee dubbataa jira. Kun immoo isinillee bilbiltaniitiin nu qarqaara maa nuti callisaniitanii keessattuu Oromoon biyyoota akka Yemen keessa jirtanii biyyoota akka Liibiyaa keessa jirtanii naannoo sana akka jirtanii kan jirte Sudaanis ta'ee Somaaliyaa keessatti kan rakkattanii isin hundi kanaa barreessitanii argee jira. Ka Somaalilaandii ka Argeessaa jirtanii ka Sudaan jirtanii ka Sudaanii Saawuzii jirtanii bakka hundarraa nagahaa garuu hoo luka lama qabaataniif muka lama hin korani capacity hin qabne. Extreme capacity waan hin qabneefi saniif jechuudha. It's just kan isinirraa callisee jedheefi. Ispoonsara irratti yoo deebi'ee jedhe dhiiroo maatiitti dabarsaa jedha. It is hin nyaatamina. Warri asii galmaa haa barbaade rakkoon jiru garuu ka beekuu qabdan tokkoffaa warra ona jedhe. Raawundii lammataa juunii irratti ammoo jedha si galee maybe opportunity namatti filattuu jedha. It is very rare. Maatii kan kee yoo fiduu barbaade USCIS sistema saniin deemuu qabda. The normal jechuudha. Wanni biraa hin jiru. So ammallee hin nyaatamina eeggadhaa isin jechuu barbaadee jedha. Waa'ee ispoonsaraa isin irratti namoonni baay'een naa bilbiltanii irra deebi'inuuf ibsii jettanii aga danda'e haasaa keessallee komantii keessallee ilaaluun ni yaalaa jechuudha. Okay. Sadaffaa irratti kanuma irratti dhiiseetiin kara sadaffaa kalee xalayaa tokko maxxansinee turre. Obviously I don't know namni meeqa akka argin beeku baay'ee sheerin taane peejii kiyya irratti. Mootummaadhaa fi obviously woboodhaa fi xalayichi suni open public ergamee jira. Mootummaa adda addaatiif illee ergamee jira jechuudha. Xalayaan sun maaf ergamee maaf barbaachisee community kara 20 endorse godhee jedhee Oromoo bakka buuneetiin mootummaa addunyaa mootummoota gamtoomee mootummoota hedduu biratti waggoota lamaan dabre kanaan akka haasaa qabnu akka dhiibbaa gochaa jirru ni beektan jechuudha. Dhiibbaa kanaa walitti qabatee waa positivii waa hedduutu jira jechuudha. Of course icciitii namaa baasee wayii dubbii balleessuu hin danda'u. Xalayaan sun maaf barraahee ka jiru xiqqashuma isinii ibseeti maanii bira darbuu barbaadeetiin maal isinitti fakkaata? Qabsoo waggaa 150 keessatti paasivii illee ta'ee aktiivii illee ta'ee kaffaltii guddaatti kafalle. Keessattuu waggaa 4 kana keessatti ammoo jiru keenya keessa kan argine rakkoo hamaa, du'iinsa hamaa, gadadoo hamaa uummanni keenya baqaan
jiraan gubatee gorraamee gogaan irraa quncamee jedhe. Dhaabni ani bakka bu'ee uummata Oromoo deemu kana of course halkanii guyyaa akka dalagu hundi keessanuu hin beektanii hin beeknaan itti fakkaatee jira. Namni keenya biyya keessaatti biyya alaallee huffee jira. Dadhabee jira. Ru'ii isaa gabbaree qabsoo dadhabee jira. Kan yeroo baay'eellee akkuma jenne kan biyya keessatti dhukaasu kan biyya keessatti illee du'aa jiru qabrii nyaataa jiru kan gorraamaa jiru ilmaanuma Oromooti. Ilmaanuma Oromoo kan wallaalee kakalee ambaa argamu kaadhammoo onnuu diina ta'e as ba'e lakki gara lachuuniyyuu ilmaanuma Oromooti jechuudha. Akka qabsoo kana keessatti nama halkanii guyyaa hirmaatee nama kumaatama mootummoota lakkoofsa hin qabne akka barsiisee tokkotti hangam akka ulfaatu hangam akka nama dadhabsiisuu nan beeka jechuudha. Qabsoo jijjiirama bara kana kan dhufaa jiru irra keessatti ga'ee harka olaanaa dhaala mootummaan kalee warra Tigree akkasitti wallolee balaa guddaa keessatti dubee kana nagaatiin dhumatee jedhe yeroo marayyuu akkasi dhiiroo hagguma feeti allaattiin samiirra maraa oolii duutii sii lafumaa jedhan hangamillee yoo dhukaasni ta'e jedhe at the end of the day humni isaa nagaa kanaaf sila uummanni keenya gabbaruu qaba hangana du'uu qabna hangana baqachuu qabna ka jedhu an naguba ijoollee beeku maatii meequtu ka gubate ka du'e kan ofii kiyyaa beeka hojii nyaadhee ka hojii haasa'ee ka du'e ka harka mootummaa kana irra du'e nan beeka waan ta'eef kanaafiyyuu akka nama mootummaa addunyaa wajjin dalagaa jiru keessattuu mootummaa Ameerikaa wajjin akka dalagaa jirru Oromoo bakka buuneetiin waggaa lamaan sadiin kana keessatti immoo jijjiirama taasisu addunyaan hanga Oromoo amma bartee jette duriin beektu turte sun immoo haqa jiru haqa dubbataa jirtu. Asin engadda ji'a dabre keessa Secretary of Statein statementii baasee ture. Ji'a lamaan dura yeroo December keessa asitti dhufee isin dubbadhee jira qaamaanii itti dubbatee jira. As baatee yoo lallabdee na laalaa jette malee wanumaan goon itti fakkaata. Gariin taa'eetiin bareedee dhufee gaafuma dhumaa akka dhiqatee nyaataaf qophaa'ee jedha. Gariin ammoo qotee itti xuraahee jedha itti dhufee jedha. So kanarratti waan keessan dalagnuuf as dhufnee yoo lallabullee baanne waan beeknu jijjiirama haga finnee uummanni Oromoo dhiiga isaatiin haga jijjiirama hanga gatiin taani kafalee jedhee namanii jedha. Unnecessary dhiigni ilmaan Oromoo ka dhiigee jedhe jechuudha marratti maalirraa bu'aa argan du'iinsa uummata Oromoo waggaa kana afran kana keessatti uummanni Oromoo maal bu'aa irraa argatee jedhe. Kanaafiyyuu akka nama saniititti akka nama xaareetitti illee jechuudha. Xalayaan kalee bahee xalayaa kalee maxxansinee jenne jechuudha. Wanni maxxansinee fi poozitiiviitu jira waa hedduu waan gaggaariitu jira. Amma hoo uummanni keenya wal ta'ee kijiba hargufachuu dhiisee sii galee fakkeessituu marti nagaadhaaf mootummaallee warri keessa jiru nagaaf dhiibuu warri woboollee deeggaru nagaaf dhiibuu maal yoo jettanii diinni keenya yeroo jalqabaatii fi kaasiilee dhukaasee duuba taa'eetiin itti fakkeessee jedhu kennuma nutti dhukaase kennuma nutti erganii kennaan kenna cabsane kaleellee goobanillee ka cabsee jedhe amaarri wayiitu dhuftee nu cabsine Tigree wayiitu nu dhufne kennumaan kenna bitanii jechuudha sanii waa'ee ortodoksii itti deebi'ee jedha. Kanaafiyyuu yeroo kana keessatti ka jedhaa jirru momentamii keessaa fi alaallee mootummaan kunillee tasuma injifachuu hin danda'u. Qabsoomtu lafarra harkifattee ilmaan Oromoo kaffaltiin talle itti kafalti malee bilisoomni nagaa argachuu hin dandeenyu biyya san keessatti nagaa hambachuu hin dandeenyu. Nama baay'eetu hidhame, nama baay'eetu madaa'e, nama baay'eetu lafarraa badee, nama baay'eetu gorra'amee jira waggaa afran kana keessatti. Kanaafuu jedhe gara kaaninoo yoo dhugaa dubbanne sii galee namni gariin yoo dhugaa dubbate beektana qabaa nagadhiisaa jira wata akka hin godhu qabsoo Oromootiif sumuni hin buusu garuu asitti sabboonaa of go'ee jira hiriira hin bahu waan tokko dubbatu garuu ati waa goote ammoo inni abbaa Oromoo chaappaa Oromoo namaa kenna ati ammoo bakka biraatti si guddisanii hayyama gaafattatti odeessee jedhama. Akka qabsoo kana keessatti hingaa woboon dhuftee qabsoo irratti mootummaa kan jistee angorra baatee jedhe Oromoo cabsi jedhee amanillee hin beeku wanna dhaabbata kiyya si'achi jedhee miti wanna pirinsipilii jira jalqabuma irraa yubbadee kanaaf irraa barbaachisaadha xalayaan kalee bahee jedhee specifically akkuma agartan achirra carefully mariidhaaf uummanni keenya warra kana hunda dhiibuu qaba. Warri mootummaa keessa jirullee warroonni isin kalee gabbartanii waliin kolfitanii warri jaalattanii har'a kun mootummaa biraa fuudhaniiti isin irra
Onak shanii ka bosona jiruu fi onak shanii kan mootummaa jiru jedhanii ijuma tokko ilaalaa jiran. So yeroo kana keessatti mootummaan illee of qopheesse keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa kan Oromoo ani Oromoodha Oromoo bulchaa jiru jedhu ka ilmaan Oromoo immoo harka isaatti du'aa jirtu jedhu kana keessatti harka isaa hiixateetiin karaa nagaatiif akka dhiibbaan ta'uuf jechuudha. Maa yeroon tun yoo dabreetee jette gaarii miti waan beeku waan jira waan dubbachuu asitti hin dandeenyetu jira marattiyyuu yeroon kun yeroo very urgent timeidha. Ka boruu waaqatu beeka garuu this is the time jennee warra bosona jirullee deeggartoota warra bosona jirullee warra mootummaa aangoo warra jirullee warra taankiif baankii harkaa qabullee yeroo kanatti fayyadamneetiin karaa nagaatti haa ceenuu hatattamaan kan jedhuu fi waamichi sun ta'ee jechuudha. Hopefully yaada kana hundi keessa xalayaa san namoota hedduu irratti komanti godhe baay'ee diraaftii yeroo hedduu barraa'ee jijjiiramee jecha tokko tokkoon keessaa qoramee laallamee sirrii ta'uu beeknaaniin gadi bahee jedhi jechuudha. Xalayaan sun akkuma agartan jalqabarraa hanga dhumatti carefully waan barreessite jechuudha. Xalayaa kanatti fayyadamnee uummanni keessaan deeggartoonni woboo deeggartoonni mootummaa keessaan amma yeroon kan jedhu momentumii itti haa goonuu kan jedhuuf jecha. Hayya sagaleen sirrii hin dhagamu sagaleen Kadir I think hadda bar guddisee dubbadhaan natti fakkaatee dhiifama mee gara dhumaa kara ortodoksii kanatti hin ce'ee jedha. Ka ortodoksii kana waa heddullee irraa dubbataa jiranii irraa dubbatamee jira anis irraa dubbadhee jira mee xiqqishuma itti dha'een jedha. Ila waa hedduu waggoota 3-4 kana keessatti waa hedduun baree jedha. Waa hedduu hangami addunyaan akka Oromoo quban qabne mootummaa masaraa mootummaa Ameerikaa olaanaa White House hanga gadi aanaa engadda kana Londoniin ture kara warra paarlamaa nama kara torbaatii walii galle including itti gaafatama warra Afrikaa jechuudha. Fi Austraaliyaa gaafachuu dhaqee ta'ee Kanaadaallee online irratti akkasumas immoo NGO adda addaa biyya Itoophiyaa keessatti kan deeggarsa adda addaa uummataa fi naannoo adda addaa kan keessatti godhan jechuudha. Doctors Without Borders qabateetiin WFP hunda qabateetiin waggoota 3 kana keessatti waliin haasahee hangam akka Oromoo beekan rakkoo Oromoo dhiise hangam akka Oromoo beekan raajiinatti ta'ee jira jechuudha. Akkasumas immoo waggaa gabaabaa kana keessatti ammoo Oromoo baranii jiran jechuudha. Kanaaf waggaa dabre US Foreign Policy Sub-Saharaa irratti yoo ilaaltanii jettanii baay'ee waan nama gammachiisu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif Ameerikaan truly interestii guddaatti kenniteetiin rakkoo Oromoo jira keessa furuu haga dandeetti yaalaa jirti jechuudha. Of course American at the end of the day interest Amerikaati. Nutillee maa interest Oromooti miti interest kiyya suni ilma namaati. Waan biraarraan eegnu jechuudha garuu yeroo jalqabaatiif why because of the advocacy work we've done. Sigalee this is the truth jechuudha of jajuu otoo hin ta'in. Gara keessaatiin ammoo of course buuka tokko katabee jira buuka sanii durattillee waa'ee Oromoo anaaf Oromoon kalema Haacaaluun du'ee of bareen naqabaa isaan jenna yookiin immoo waggama afuriin dura Oromoo ta'ee jijjiirama wajjin Oromoo hin taane Oromoo jijjiirama qabsoo Oromoo kana keessatti waggaa agas umrii kiyya walakkaa olii keessuman ture jechuudha. Kanaafuu waan waggaa 20 wayii kana irra maal argee jedhee kan Oromoo cabsee Oromoodha. Waan isin ajaa'ibsiisu jennaa Amaarree jiddugaleessa lafa tuulamaa warra Shawaa kana qabattu Oromoon kumaatamaan Oromoon tuulamaa baqatee gara Harargee gara Boorana gara Arsii deemee jedha gara Baalee deemee jedha jechuudha. Garuu garana yoo dhufe inni mataa isaatti harki guddaan Amaara ta'ee dhufe jechuudha. Amaara ta'ee qawwee warra lafaa irratti garagalchee dhiiga hedduutu gangala'ee jedha. Wal dhabbii hedduutu warroonni diina keenyaa hedduu kana dhufanii hin beekanii amantaadhaan uummata keenya qoodaniitiin sigalee kaasii ofirraa dhukaasu warri lafa jiru warri lafaa Harargee ta'ee Boorana ta'ee Arsii ta'ee warri lafa jiru amantaa musliimaa fudhachuu danda'a amantaa kiristaanaallee qabachuu danda'a. Warra achi dhukaasullee Oromoodha kaasii du'ullee Oromoodha jechuudha. Oromoo cabsiinsa keessatti Oromoodhaan Oromoo cabsanii jiran. Jijjiiramni kalee umrii keenya keessatti ka dhufe ka bara 2020 bara 2018 dhufe jedhe I think one buuka barbaachisu miti umrii keenya keessatti yeroo gabaabaa kana keessatti waan ta'e jechuudha. Oromoo kalee of hin beekne cinaan guddaan dammaqee
1990 tokko keessatti illee rakkuma similar kakaleellee hin gaddallee kaadha ta'aa jirullee jechuudha. Oromoon amantaadhaan waan adda addaatiin sakaalamee jaamee obboleessuma isaa ka ofii ka seexaanaa godhee ka ofii ka wallaalaa godhee ka ambaa ka adii ka beekaa godhee of ammoo ka warra isaa ka akaakayyuu isaa ka gadi tuffatee ka ambaa sigal afaan ambaa haasa'u malee bareen itti mul'atu aadaa ambaa faarsu malee bareen itti mul'atu beekumsi itti mul'atu. Jijjiirama 18 irratti dhufee jedheen Oromoo santiintu ka'eetiin amma gahee jette keessattuu ijoollee tuulamaa jechuudha. Amma ortodoksii kana keessatti bara 2023 kana keessatti 22-23 kana keessatti yoo as laallee jenne ammoo namoonni gariin ka beekee rafe qawweellee itti dhukaasan hin dhagahuu jedhan. Ka beekee rafe jechuun gariin ammoo dil'uudha galuuf hin danda'u yookiin ammoo akka ilaalcha kiyyaatiitti ayyan laallattuudha isinii galee iddoo kana keessatti yeroo Oromoon xiiqii keessa jiru yeroo Oromoon rakkoo guddaa keessa jiru ajandaa adda addaa fidee dhufa jechuudha sunniin adoonno nu keessatti galtee afaan keenya barattee afaan Oromoof hin jette taate yookiin ajandaa biraa qabaattee hin beeku garuu dhaamsi kun isinii warroota kaawwaniif dubbachaa jira jechuudha wanti ortodoksii keessa deemaa jiru kana jechuudha. Jigiinsa Oromoo yookiin ijaaramiinsa Itoophiyaa akkasumas immoo maintenance ijaaramiinsa jalqabaa fi achi booda immoo akka Itoophiyaan itti fuftu taphate keessaa sadiillee haa jedhanii wanti gurguddaa waan lama tokko amantaa ortodoksii lammata waraana jechuudha. Kanneen lamaanii kan biyya san cabsee Oromoo cabsee Itoophiyaa ijaare akkasumas immoo akka Oromoon cabdee haftee Itoophiyaan itti fuftu ka godhe warroota kana lamaanii jechuudha. Haga ta'ellee haa ta'u 70 keessa 90 keessa haga 18 jijjiiramni progresii adda addaa 70 keessa waa'ee kara lafaatiin walitti qabatee 90 keessa afaanii walitti qabatee 18 bara 2018 ammoo yeroo jalqabaati because laala Haile Sillaaseenis ta'e walakka Oromoo jedhan mangistuun illee Oromoodha kunniin martuu Oromoodha. So garuu kan adda godhu warra sanniiniif warra kana mootummaan bara 2018 Rakuma 18 aangotti dhufee jedhe ani Oromoodha. Gaaffii Oromoo deebisa jedhee dhufee jechuudha. That's the only difference because martinuu yookiin makaa Oromoodha yookiin Oromoodha jechuudha. Akka seenaan jedhutti jechuudha. Garuu isteejii kana marattiyyuu Oromoon qaccee gahee in kafala. Qaccee gahee in kafala. 18 illee exactly waan in kafalee jedhe jechuudha. Haa ta'u at least mootummaa Oromoo haa fudhachuu dhabdullee mootummaa Oromoo ka jedhu addunyaadhaa fi sabni adda addaa dubbatee jira. Amma ortodoksii keessatti waa laman jedhe irra dabree jedhe dhiifama nagate. So waraanaan walitti qabatee jijjiirama guddatu dhufee jira 70 keessa 90 keessa 18 illee haga ammaa progresii Oromoo hin jiramti akkana progresii guddaa qabatee dhufee jechuudha. Laale amma yes uummanni keenya du'aa jira Oromoon du'aa jira Oromoo ta'uu isaatii fi for whatever reason du'aa jira. Garuu hoo warroonni kalee yeroo Haacaaluun du'e eebaluun nu hafe jedhu warroonni kalee duute abbaa irra jedhu hadhaa miliin jaraa gaccabee jira. Cadhisanii jiran san qofa otoo hin ta'in mootummaan kun mootummaa Oromooti Oromoodhaaf jecha mootummaa kana fonqolchuuf halkanii guyyaa dalagaa jiran. I think waan haarawaa miti. Bakki jarri dahootti godhattee irra dalagaa jirtu charchii ortodoksii keessatti. Charchiin ortodoksii wanna kana haarawaa isinitti maan jiru garuu there's a point keessatti barbaadeefi charchii ortodoksii kana keessatti maaliif charchiin ortodoksii yookiin ammoo ortodoksii manni amantaa kuni hiddi isaa gadi fagoodha. Gadi fageenya hiddi isaa gabrummaa Oromooti walitti hidhatee jira. Jala irratti jechuun jaarraa 150 gootu jechuudha. Uummanni Oromoo ka amantaa san keessatti galee jaanjahee dukkanaa'ee jedhe maqaa amantaatiin inuu ammoo dhagee jiru. Garii si galee yoo amantaa afaan jiraa dubbachuu baatte yoo waaqa jiraatiin qiddaasii godhuu baatan jannata wal agartu jedhan. Jannata isii qabriyyuun argattu jedhan. Bakka akkanaa kana jecha sodaadhaaf jecha
Ifama sodaadhaaf jecha eenyummaa ofii hagi danda'an otoo toltee ofirraa quuncisanii nama biraa ta'uuf waggaa dhibbaa of yaalaa turan jechuudha. Ortodoksii kana amantaa ortodoksii kana keessa walitti qabate. Achi qawwee qofa otoo hin ta'in qawwee qofa otoo hin ta'in sammuu keessa uummata keenya ture. Amma naasuun gargari kan jiru si galee otuma dhugaayyuu ta'e kamaadha deemaa jiru kana si galee araaramaa akka jala jiru. Cabee jira ortodoksiin. Hiddi isaa kan Oromoo gabroomse, kan Oromoo kan Oromoo gabroomse, kan Oromoo cabse, amantaa kana jalatti dawoo godhatee mee ilaala yeroo naannoo Tigraay keessatti Tigraay akkana jettu hin wocani Oromoo maa focani because dhiiga damma midhaa isii beekan because gaafa kun keessaa bahee kaasiin cabee jennaaniin walitti deebi'uu hin jirtu garuu already cabeeti walitti deebi'uu hin dandeettu Oromoon achi keessa jiru kakalee inni I don't know Amara of say in ta'een beeku waan of ta'e illee ta'u hadha yeroo jalqabaatiin dammaqee jira mee ilaala naannoo asallaadha miti asallaadha na fakkaata asallaa ortodoksiin guddaan naannoo arsii keessaa akka jiru asallaa jira otoo wata akka nam tokko du'iin jijjiiramee dhufee jechuudha asallaa keessatti maa Oromoon achi keessatti gaaf duraa uummata lafaatiin wal fixaa turte harki 99 yoo dhibballee ta'uu baate 99 Oromoodha laalaka kakalee uummanni Oromoo as dhaabbatee walitti dhukaasaa ture walitti ijaa ture walitti waa godhaa ture amantaa kana keessatti dawoo godhatanii wallaalchisanii ilma isaa yookiin mucaa isaa obboleessi isaa diina godhanii isa ammoo fira godhanii walitti dhukaasaa turan jechuudha. Kanatu amma cabe jechuudha. Otoo araarrillee dhufe otoo araarri waan fe'ellee dhufe amma booda Oromoon of baree jira. Eenyutu Oromoodha eenyutu maal? Eenyutu diina isaati? Amaarummallee dhiifaman agataa maaramti diina isaa jibbiinsa Oromoo qaban jechuudha. Qabeenya Oromoo irratti jiru lafa Oromoo irratti aanan Oromoo dhugaa ilmaan Oromoo akka garbatti kagaa ilmaan afaan Oromoo afaan Urdubaaf akka godhan jechuudha. Oromoon argee jira jechuudha. Baanii jiran fuuldu jiran mul'isanii jira. Waan na gammachiise keessaa Oromoon amantaa kaawwanii ammoo dubbiin galtee fi keessatti warra nu olii alatti warra biyya alaatii olii irratti dubbiin galtee fi Oromoon bira dhaabbattee jetti ayyooleen ilmaan sikkoo madda warra shaashaman nama ayyooleen akkamiin nama gosti hin galteef dubbiin amantaa fachiin dhandhee dubbiitu galteef xiiqii waan ta'eef hin galteef jettee jechuudha. So Oromoon kana ka beektan jijjiirama kana irratti daddafnee nageenya Oromoo keessatti akka dhufuuf rakkoo ortodoksii kana keessa jiru hunni warra kanaa guddaadha. Asii nammoo naga kadhataa asii mootummaa addunyaatti mootummaan kun akkanatti amantaa kiristaanaa attaak godhe jedhanii waa hedduu godhaa jiran dhiiroo. Waa hedduu godhaa jiran ambaasii mara keessatti jechuudha. Kan quba qabu isinitti dubbadhaa jira. Isin ammoo nuti ammoo tokko ta'uu qabna. Amantaadhaan kun dhimmi nu ilaalu akka jedhu sunniin ergamtoota yookiin ammoo bitamtoota yookiin ammoo namaa gadi warra sammuun jalaa yaa'anii natti fakkaata. Kuni rakkoo keessanii rakkoo kenna. Asiin cabne, asiin dhukkaamamnee hafne, asiin rakkannee jenne bakka kanarratti laaluu qabnaa jechuudha. Ifama gataa beellama biraan hin qaba deebiin dubbadhee jedha kan guddisee jala muruu barbaadee jedhe kuni nu taruu hin qabdu. Mootummaan illee I think akkuma jedhan I think nu maraafuu galaa jiran natti fakkaate nama arrabsuu quba namatti qabu no wannuma fe'ellee yoo ta'e amma Oromoon bakka ittiin haasoftee ceetu qofa waan biraati miti wannummaan fe'e yoo ta'e kanaafuu nagaaf qophaa'uudha waan ortodoksii keessa jiru ammoo abbootiin qabeenyaa biyya keessa ni jirtan biyya alaallee ni jirtan charchiin Oromoo bakka mara jirtan doolaar 10,000 doolaar 5,500 masgiin Oromoo wannoonni martinuu buusaa jedha kun waa'ee amantaa tun ta'e waa'ee qabsooti buusaa jedha akka jijjiiramu. Yoo gabroonillee kennatti nu gabroomsa amma booda diinni nu gabroomsu jechuudha already amma booda cabceetee jirti rakkoon Oromoo gaaffiin Oromoo meeqa tofe kuni cabee jennaan gaaffiin Oromoo guddaa fi achi booda akkuma sirna dimokiraasii kana jechuudha. Mee asumarratti dhaabee nama folchaa isiniin jedha dhiifama naagataa yeroo biraa walitti deebiin dubbannaa waan dubbachuu barbaadu guddaa dubbadhee jira natti fakkaata. I hope sagaleen kiyyallee dhagahame natti fakkaata. Dhaamsi guddaanii ani maal godhaa jira ani akkamitti wanni an godhu sooshaal miidiyaa kana irratti bu'aa Oromoof buusaa jira akkamitti sagaleef ta'aa jira nama yartuu nama arrabsu kanneen
waa'ee jaraa kana itti himuu qabdan sheeriin godhina ittiin ho'isina ittiin fakkeessina kana isiniin godhee jedha kuuwwan ammoo wanti guddaan nan jedhu akkuma duratti jedhee I think bara kun bara kenna waa hedduuf iyyuu bara kenna karaa nagaatti akka irra deebi'u nama maratti iyyuu gorsaa dhiibbaa godha mootummaa Ameerikaa confidence in isinitti himuu danda'a they understand so kanumaan jedhee dhaabee jedhaan of oolchaa